Gatii firiijii birrii meeqaa, TV'n birrii meeqaa, akkasuma ammoo Arabiyaa Majlisiin almuuniyeemiin yookiin boondidiin Arabiyaa Majlisiin TV yookiin ammoo TV standini walumaa galatti meeshaaleen kaarbaan dalagan qarshiin isaa meeqa namoota hedduutu na gaafataa jira akkasuma ammoo odeeffannoo yookiin ammoo oduu kana erga himuufi ture irraa badee jira. Firiijiin leetira 350 yookiin 330 qarshii 50 wayi galu akkasuma ammoo TV'n enjin abbaa 43 haga 50 fi 40 wayi galu quba qabdu laata kana beektu hundi keessanuyyuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuune jira jirtu amantii kutaana soolin qoodin baga jiraattani amma kunu akkuma argaa jirtani jechuudha gabayaa dhufaa jira odeeffannoo hedduu isiniif gulaalee yookiin ammoo TVlee akkasuma ammoo firiijii yookiin ammoo meeshaalee walumaa galatti kaarbaa hagam akka dabalee fi akkamiin akka jiru akka hubattanii fi akka beeytan abdiin qaba hundi keessanuyyuu jechuudha. Viidiyoo kana namni hedduun viidiyoo nu hojjedhu viidiyoo gatii TV hojjedhu viidiyoo gatii firiijii hojjedhu akkasuma ammoo gatiilee walumaa galatti meeshaa guutuu nu himi warri jettanii cinqamaa jirtan har'aaf kan qabadhee dhufe gatii waan sadiiti firiijii TV Arabiyaa Majlisiidha. Isinii Majlisiin almuuniyeemii meeqa boondidiin meeqa warri jettanii cinqamaa jirtanii kanaafi firiijiin jechuudha akkuma beeytanii motorri isaa yookiin ammoo oriijinaalummaan jihaaza isa keessaa sun jechuudha akka wal caaluudhaani abbaan litira 250 jira abbaan litira 260 jira akkasuma ammoo sadarkaa meeshummaatiin illee wal caala gabaabamatti haga qarshii 45 ta'ee jira jidduu bakka 40 haga 50ti akkasitti beeka dhibbarraa dhibbatti 45 bituu dandeettanii 46 bituu dandeettanii 43 bituu dandeettanii meeshaa jabaa jettanii achi gadi illee ni jira jechuudha ka akka duraan 30 binnuu sanii hubadhaa sirritti itti aansuun ammoo abbaan litiraa 360 ta'uu danda'a 370 ta'uu danda'a 350 ta'uu danda'a qarshii meeqa jiru jettanii yaaddanii qarshii bakka 50 akkaataa sadarkaatiin jechuudha 54 jedhaniini 56 jedhaniini 58 jedhaniini 54 illee jedhaniin akkaataa meeshaatiin garaagarummaa jihaaza isaatiin haala kanaan ni jira jechuudha. Firiijiin itti aansee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gassaalallee mee irraa isinii tuqa. Gassaalanii walumaa galatti meeshaan ka'umsa qarshii malee xumura hin qabu. Inni jabaa jettanii meeqa yoo jettanii na gaafattan yoo barbaadan 300 jira 500 jira 600 jira ka'umsa isinitti himaan kan duraanii qarshii 45 amma mootu gara qarshii 55 kan 55 65 kan 65 75 haga 80 akkasumatti hundi isa kana jechuun baay'ee qaala'ee waddade osoo hin tahini akkaataa jihaaza yookiin ammoo qulqullinna meeshaa yookiin ammoo jihaazni isaa suni motorri isaa cimina qabuun jechuudha. Hubadhaa sirriitti cimina motoraatiin. Fakkeenyaaf mee waan tokko isin haa kaa'u daanteeliin tokko kasirriitti baay'ee addaan faffagaatee dhahame qarshii 807 daanteeliin jabaati jettuun 500 haga qarshii 1,000 fi 400 illee ni argattanii jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa daanteelii kanaayyuu hin beektan yoo ta'e qarshii 700 600 isinii kennaa turan. Eessaa bitaa deemee gara biraatii dhoofsisee baay'inaan nam tokkorraa tarakkabee akkas isinii qooda ture. Inshaallah ammallee akkasuma isinii godha. Itti aansuun ammoo Arabiyaa Majlisitti yoo kadeebinu taate Majlisni yeroo ammaa kana akka addunyaatitti faashina jedhanii oofaa jiran VIPdha. VIP jechuun Arabiyaa Majlisii uf keessatti muka hin dabalata. Diizaayinii naqshaa yookiin ammoo bakka diizaayinii falaffalam uf keessaa hin qaba boondidiidha. Mukallee hin qaba. Kanaafi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya inni guutuun isaa haga qarshii 700 illee 800 illee 600 illee akkaataa meeshummaa isaa yookiin diizaayinii miidhaginaa fi akkaataa garaagarummaa hojiitiin illee akkasittiin jira. Itti aansuun kan yeroo hunda baratamee namni hundi jaalatu sirrii ifu almuuniyeemiidha. Almuuniyeemiin mitiriin tokko yookiin ammoo kaareen tokko jechuudha. Kaareen isinitti hima. Kaareen irra jaalata namni kenna waan ta'eef kaareen tokko qarshii 10,000 fi 500 galee jira. Akkaataa meeshummaatiin 10,000 illee ni jira. Kaareen tokko 10,500 illee ni jira. Itti aansuun boondidii abbaa 40 yoo kadeebinu tahe
qarshii 20 mallee 19 akkaataa meeshaatii fi akkaataa akkasuma immoo akkaataa meeshaa akkaataa gaaruma meeshaatiin sadarkaa qaba akkasuma abbaan 30 achirraa gadi hir'ata akkasuma abbaan 20 achirraa gadi hir'ata warri meeshaalee kana gaafattanii rakkattanii gatiin isaa dhibaa isinitti ta'ee jedhe kunoo akkana fakkaataa isiniin jedha kasirritti na cinqaa jirtanii majlisni sadarkaa qaba fireemiin jira aluminiyeemiin jira boondidiin jira vi'aappiin jira akkasuma mootuyyuu akkuma boondidii kana tahee foorjidiin jira foorjidiin kan firiijii fa'a keessa galchan sun argitanii adii akkana faraffaramu sinii keessallee hin jira meeshaalee gizaazaa caccabu mara keessa isaatu hin jiru isa san keessa galchanii carqii warri uffata hodhu kun argitanii hodhee bututaan bahe isa keessattumanii waan adda addaa jechuun bakka waan gatamu laastikii aayilaandii sinii galaara sirriitti naa hubadhaa inni suni qarshiin mitirri tokkoyyuu baay'ee rakasa isa biturra dhiisu sinii wayya namni tokko isuma naa biti jedha waldhabbiin keenya nama hedduu komii hin bitu irratti walii galla akkasitti hin bitu waan jedhuuf isa garuu barbaadan taanaan inshaallah isinii bituu danda'a itti aansuun ammoo jechuudha warri firiijii bitachuu heddanii guyyarraa guyyatti dabalaa jira dafaa bitadha warri argitanii TV bitachuu heddan hin gaabbitan booda maaliif jennaani TVni abbaan 43 qara birrii 30 wayi ture amma mootuyyuu oriijinaala bareedaa ka jettuuni gara qarshii meeqaa ta'ee jira beeytanii 50,000 43 50,000 48 47 akka sadarkaan isaa jihaazni yookiin ammoo oriijinaalummaan meeshaa gassiqaa deemuun birrii hagattii tana walirraa siqaa isiniin jedha akkasi beeytanii akka meeshaa kana bitattan barbaada gassaalalleen akkasuma sadarkaa qaba isiniin jedhee meeshaan hundi khallaaxaan shunkurtii ta'uu danda'a khallaaxaa asiiraa ta'uu danda'a khallaaxaa bunaa ta'uu danda'a walumaa galatti wanni kaarbaan dalagu hundi isaa mana keenya nu fayyada itti aansuun ammootu yoo jechuudha soofaa namni na gaafatan soofaan qarshii 50 jira akkasuma ammootu yoo kan 70 jira kan 80 jira kan 90 jira kan 100 jira soofaa hinumaa hin gaafatinaa soofaan akka barbaadaniini itti aansuuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyya zuuriyaa manaa carqii firaashaa yookiin ammoo akka arabiyaa majliisititti majliisni waddadee maalii ta'e yoo jettanii jettan firaasha bareedaa wajjin carqii babbareedaa kalarii barbaadanii akkasuma immoo oriijinaala isiniif qopheessina akkuma beekamu waan ta'eef ajajadhaa isiniin jedha innillee kaduraa irraa xiqqoo qarshiin dabalee jira maa jennaani wanni hin daballe waan jiruuf innillee carqii yeroo fidan hin dabala meeshaan kirriin ittiin hodha wannummaa hundi isa daddabalee waan jiruuf akkana jira isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kana namni jaalattan laayik gochuun dagatina akkasuma immoo hiriyoota keessaniirra sheer godhaa maaliif jennaani viidiyoon kun yoo laallamee jedhe viidiyoo meeshaalee gatii meeshaa tokkootiin isinii fiduu danda'a meeshaa gara nama hedduutu na bira jira hin beekan ka hordoftoonni kiyya meeshaa kana isinii waraabuuf kan humna naa ta'u viidiyoo kiyya laayikiin viidiyoo kiyya yoo guddatee jedhe jajjabaadhee humna isinii tahee humna naa taatanii akkasuma mootuyyuu anillee hamilee godhadhee namni na waliin hojjetee meeshaa kana baatu gagguuru ol deebisee ashagu diigee daraddaree maal jedhee rattabee sirreessee haala kanaan waraabnullee hamilee godhate yoo viidiyoon hin laallamin viidiyoon laallamaan jiru jennee haala kanaan hamileen nu cabaa jirti nagaatti waraabulaa fayyaan fa'aa namni ajajachuu barbaadan meeshaa barbaadan lakkoofsi yeroo hunda waa'ee meeshaatiin wal qabate viidiyoo gubbaa kataa'u kana afaaniin qofa osoo hin tahin barreeffamaan akka sirriitti argattanii fi